Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenne daan suuraan oduu sa'a kanaa qabannee dhiyaannee jirra. Hanga dhuma sagantaa kanaatti nu wajji turaan affeerraa kenna kun biiftuu Oroodha keessani jajjabeeffadhaa laayik sheer godhuu hin dagatina kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadhetti yeroo dabru oduun jalqabaa biiroon barnoota Oromiyaa abbaa barataa Khalid Bashir barataa bara barnoota 2017 firii qormaata kutaa 12 qabxii ol aanaa galmeesse abbaa isaa balaa konkolaataatiin baatii tokko dura jalaa miidhame yaaluudhaaf waadaa seenee jira. Oduun itti aanu kun oduu iccitiiti. Iccitu keessoo mootummaatiin nu gahedha. Mootummaan Itoophiyaa kan muummichi ministeera Itoophiyaa meeshaa teekinooloojii haaraa namoota ittiin basaasuu fi adamsuu danda'u argatuun beekamee jira. Meeshaa kana fayyadamuudhaan namoota barbaade irratti basaasuu fi akkasumas adamsuu akka danda'us muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed yeroo dabre dubbatee ture dabalata odeeffannoo kanaa isiniin kenna. Oduun itti aanu muummichi ministeera Itoophiyaa gorsaa ol aanaa ministeera dhimma alaa Ameerikaa wajjin mari'atuun dhagahamee jira. Dabalata odeeffannoo kanaa isiniin kenna. Oduun itti aanu lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaa biltiginnaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru itti fufee jira. Waraanni bilisummaa Oromollee lola Oromiyaa zoonilee garaagaraa keessatti deemaa jiru irratti tibbana fufteedhaan tarkaanfii cimoo bakkoota garaagaraatti fudhateen injifannoo gagabbataa argadhe jedhee jira. Mootummaan gama isaatti tarkaanfii bakkoota garaagaraatti fudhataa jiruun milkaa'aa kan jiru akka ta'e dubbatee jira. Dabalata odeeffannoo kana isiniin kenna. Oduu biyyaalallee qabna. Oduu kanneenii fi kan biroo wajjin guutuu oduu wajjin isin wajjin kan turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu akka itti aanu kanatti wal duraa duuban isiniif dhiyaatu. Oduun kunis oduu baay'ee gammachiisaadha. Biiroon barnoota Oromiyaa abbaa barataa Khalid Bashir waan barbaachisaa ta'een bira dhaabbatuun yaala isaatiif gargaarsa ni taasifna jedhee jira. Dursinee biiroo barnoota Oromiyaatiin baay'ee galatoomaa galatatu isiniif mala jennee ni jirra. Barataa Khalid Bashir bara barnoota 2017 firii qormaata kutaa 12 akka biyyaatti qabxii olaanaa fiduun riikardii haaraa galmeessedha. Barataa Khalid Bashir baatii tokko dura abbaan isaa balaa konkolaataatiin miidhaan guddaan irra dhaqqabee kan ture waan ta'eef gammachuun kiyya guutuu miti jedhee ture. Akkasumas abbaan isaa gammachuu ilma isaa waliin qooddachuu hin dandeenye. Kanarraa kan ka'e yookaan kana kan hubate biiroon barnoota Oromiyaa baasii hunda danda'uudhaan yaala isaaf barbaachisu ni taasisa jedhee jira. Haaluma kanaan gara Finfinnee dhufuudhaan hospitaala ammayyaa'aatti akka yaalaman murteessee jira. Yaala biyya keessattiin yoo fooyya'insi hin argamne gara biyya alaa geessuun akka yaalchisus murteessuun himamee jira. Gabaabumatti biiroo barnoota Oromiyaatiin galatatu isiniif mala galatoomaa isiniin jennee jirra. Oduun itti aanu muummeen ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed gorsaa ol aanaa ministeera dhimma alaa Ameerikaa wajjin mari'atanii jiru. Muummeen ministeera Abiy Ahmed ministeera dhimma alaa United States gorsaa dhimma Afrikaa Maasaad Buulos waliin guyyaa kaleessaa jechuun fulbaana 17 wal arganii waliin mari'atuun himamee jira. Mariin gaggeessanis kan irratti xiyyeeffatame jedhame hariiroo Itoophiyaan biyyoota ollaa wajjin qabdu akkasumas nagaa fi tasgabbii naannawa gaafa Afrikaa irratti kan xiyyeeffate jedhamee jira. Dhimma irratti mari'atanii wal qabate gama muummicha ministeera Itoophiyaa irraa wanti jedhame hin ifoofne. Itoophiyaan tibban erga hidha haaromsaa eebbifteen booda hidha haaromsaa xumurree jirra kan nu hafu asabu qofa jechuudhaan aangaa'onni mootummaatii fi mootummalleen kallattii isaanii garana jijjiiruun asabiin argachuuf Eertiraa irratti lola banuuf qophii ta'uu ibsaa jiru. Kanaan wal qabate ajajoonni waraana Itoophiyaa qophii xumurree ajaja qofa eeggataa jirra jechuudhaan yaada kennanii turan. Mootummaan Itoophiyaa yookaan muummichi ministeera Itoophiyaallee asab ni deebifna jedhee jira. Ameerikaan immoo haalli kun kan ittiin tolin Itoophiyaan biyya ollaa kamirrattu lola yookaan waraana akka hin banne kan irratti mari'atanii fi Itoophiyaaf akeekkachiifni kan kenname iccitiin baate ibsitee jirti. Callisuun muummicha ministeerallee kanumaan kan wal qabate jedhamee jira. Oduun itti aanu kun oduu iccitii addaatti fi iccitii ajaa'ibaa kan nu gahedha. Iccitiin kunis muummichi ministeera Itoophiyaa meeshaalee teekinooloojii haaraa ajajoota hidhattoota biyyattii keessa socho'anii ittiin haleeluu danda'u argatuun dhagahamee jira. Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed teekinooloojii haaraa fayyadame ani diina koo namoota jedhee ture. Marii yookaan walgahii tibbana ajajoota fi jeneraalota waraana biyyattii waliin gaggeessaa ture irratti. Kanas kan jedhe waan malee miti meeshaa Paagaas jedhamu. Meeshaa sooftiweerii teekinooloojii haaraa kan namoota irratti xiyyeeffatame ittiin basaasanii fi ittiin adamsan Israa'el irraa argatee jira jedhamee jira.
Meeshaa kana Israa'el irraa waan argateef waaqa koo kadhadhe meeshaalee teekinooloojii haaraa gargaaramee diina koo nan mo'adha. Isiniif yiblaanyi malee jedhee kan tureefis kanaaf jedhamee jira. Meeshaan Paagaas jedhamu kun meeshaa seeftiweeriiti. Siistamaan bilbila irratti kaa'ama jedhamee jira. Haala beekamuu hin dandeenyeen bilbila irra kaa'ama jedhamee jira. Meeshaa kana namoota basaasuu fi adamsuu barbaadanitti ergama jedhamee jira. Fakkeenyaaf hooggantoota paartilee siyaasaa kan hidhatanii fi kan karaa nagaatiin qabsaa'anillee ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf ajajoota waraana bilisummaa Oromoo adamsuu fi basaasuun yoo barbaadame isa kana fayyadaman jechuudha. Akkasumas aktiivistootaa fi qaamolee biroo yookaan immoo walumaagalatti namoota haleellaa irratti raawwatuun barbaachise teekinooloojii kana bilbila isaanii irratti erguudhaan haaluma salphaan haleellaa irratti raawwatuun ni danda'ama jedhamee jira. Israa'el meeshaa kanatti fayyadamuudhaan giddugala bahaatti aangaa'ota Hizbollaa hedduu, aangaa'ota Iraan hedduu akkasumas aangaa'ota Hamaasii fi kan biroollee irratti haleellaa raawwatteen hedduu addunyaa kanarraa godaansiftee jirti. Dhumarratti mootummaan Itoophiyaa meeshaa kana Israa'el irraa argatuun mirkanaa'ee jira. Meeshaalee kana gargaaramee ajajoota waraanaa bilisummaa Oromootii fi akkasumas ajajoota faannoo irratti haleellaa raawwatuu ni danda'a. Wanti jedhu shakkii kan hin qabnedha. Kana hubatuudhaan namoonni of shakkitan bilbila qabatuu irraa akka of qusattan asumaan isiniif dhaamna. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaati. Lolli Oromiyaa godinaalee fi zoonilee Oromiyaa garaagaraa keessatti waraana bilisummaa Oromootii fi loltoota mootummaa gidduutti deemaa jiru akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromootti bana fufteedhaan zoonilee Oromiyaa garaagaraa keessatti tarkaanfii humnoota mootummaa irratti fudhateen humnoota mootummaa hedduu hojiin ala taasisuun injifannoo gagabbataa argadhe jedhee jira. Tibbana giddugala Oromiyaa godinaalee garaagaraa keessatti tarkaanfii ilaalessaa loltoota mootummaa biltiginnaa irratti fudhatu beeksisee jira. Giddugala Oromiyaa Shawaa Kaabaa aanaalee garaagaraa keessatti tarkaanfii fufteedhaan loltoota mootummaa biltiginnaa irratti fudhateen loltoota mootummaa biltiginnaa hedduu addunyaa kanarraa godaansee hedduu madeessuun injifannoo irratti argatu beeksisee jira. Bakkoota garaagaraatti tarkaanfii fudhateen meeshaalee waraanaa hedduus hiikkatee jira. Akkasumas lixa shaggara aanaalee garaagaraa keessatti fufteedhaan haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwataa tureen humnoota mootummaa hedduu hojiin ala taasisuun kasaaraa guddaa mootummaa irratti dhaqqabsiisuu beeksisee jira. Haleellaa raawwataa tureen aanaalee garaagaraa keessatti loltoota mootummaa hedduu hojiin ala taasisee jedhee jira. Akkasumas loltoota mootummaa hedduu booji'uudhaan meeshaalee waraanaa hedduus irra hiikkatu beeksisee jira. Haaluma wal fakkaatuun Shawaa Bahaa aanaalee garaagaraa keessatti aanaa Fantaallee, aanaa Boosata akkasumas aanaa Liibaan Cuqqaallatti fufteedhaan haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwataa tureen injifannoo argadhe jedhee jira. Aanaa Liibaan Cuqqaallaa ganda muummee Kosoroo jedhamutti haleellaa humnoota mootummaa biltiginnaa irratti raawwateen hedduu hojiin ala taasisuu beeksisee jira. Akkasumas aanaa Fantaallee ganda Dirree Sadan jedhamutti haleellaa mooraa waraana mootummaa irratti raawwateen mooricha guutumaan guututti hojiin ala taasisuun miidhaa guddaa loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiisuun loltoota mootummaa hedduu hojiin ala taasise jedhee jira. Akkasumas haleellaa aanaa Boosatitti humnoota mootummaa biltiginnaa irratti raawwateen humnoota mootummaa biltiginnaa irratti miidhaa guddaa dhaqqabsiisuun injifannoo argadhe jedhee jira. Lixa Oromiyaa godinaalee hedduu keessatti aanaalee garaagaraa keessatti fufteedhaan haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen humnoota mootummaa hedduu hojiin ala taasisuun hedduu booji'uun meeshaalee waraanaa hedduu irraa hiikkatuun injifannoo gagabbataa humnoota mootummaa irratti argadhe jedhee jira. Walumaa galatti tibbana zoonilee Oromiyaa garaagaraa keessatti godinaalee fi akkasumas aanaalee garaagaraa keessatti haleellaa humnoota mootummaa biltiginnaa irratti raawwateen mootummaa biltiginnaa irratti kasaaraa guddaa dhaqqabsiise jedhee jira. Mootummaan humna waraanaa guddaa biyya alaatti leenjii adda ta'e kennuun magaalaa Finfinnee irraa reediyeesii kiiloomeetira 100 irratti nu ittisuuf of ijaaree jira. Nuti immoo kana bira dabruudhaan funyaan Finfinnee jalatti kiiloomeetira muraasa irratti kiiloomeetira 15-20 akkasumas 30 irratti haleellaa humnoota mootummaa humna koomaandoo biyya alaatti leenjii addaa fudhate irratti injifannoo gagabbataa galmeessinee jira. Kana qofaa miti humna haaraa funyaan Finfinnee jalatti ga'umsaan leenjiifnee eebbisuudhaan bobbaasaa jirra. Sadarkaa mootummaa yaaddessuu bira dabrinee mootummaa raasaa jirru irra jirra jedhee jira waraanni bilisummaa Oromoo. Mootummaan gama isaatti humna guddaa bobbaasuun opereeshinii bal'aa gaggeessaa jiraachuu beeksisee jira. Opereeshinii bal'aa bakkoota garaagaraatii fi akkasumas godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti raawwataa jiruun injifannoo argadhe jedhee jira. Tarkaanfii fudhataa jiruun loltoonni hedduunis harka kennataa jiran jechuudhaan mootummaan beeksisee jira. Oduun itti aanu Liibiyaatti bidiruu godaantota Afrikaa feetee imalaa turte takka irratti balaa ibiddaa dhaqqabeen lubbuun namoota hedduu galaafatamee jira.
Bidiruun godaantota Afrikaa lakkoofsan baay'ee ta'e Afrikaa irraa gara Awurooppaa sababa rakkoo garaagaraatiin baqatani qabattee yookaan fe'attee imalaa turte irratti ibidda qabateen lubbuun namoota 50 dabruu odeeffannoon gamasirraa baate ibsitee jirti. Dhaabbanni godaantota IOM akka jedhetti baha Afrikaa keessatti rakkoolee garaagaraatiin yookaan sababa rakkoolee garaagaraatiin namoonni hedduun biyyoota garaagaraa keessaa baqataa kan jiran yoo ta'u, yeroo ammaa kanatti rakkoon nageenyaa biyyoota tokko tokko keessa jiru sababa guddaa ta'ee jira. Kanarraa kan ka'e namoonni muraasni qofti karaa nageenya qabuu fi akkasumas seera qabeessa ta'een karaa itti baana argatu. Kanarraa kan ka'e parsantiin guddaan yookaan harki guddaan karaa seeraan alaatiin biyya isaanii irraa baqatuuf filannoo taasifatanii jiru. Isaanin karaa seeraan alaatiin biyyarraa bahan kun immoo garri guddaan rakkoodhaaf kan saaxilamaa jiran ta'ulleen mirkanaa'ee jira. Balaan lubbuu namoota 50 amma galaafate kunis qaamuma rakkoo imaltoota karaa seeraan alaatiin biyya isaanii irraa ba'uudhaan rakkoof saaxilamaniiti jechuudhaan IOM dubbatee jira. Itti dabaluunis IOM akka ibsetti rakkoon amma mudate kanaan alattis gurraandhala 1 hanga adoolessa 13 bara 2025 jidduutti daandii giddugaleessa meeditiraaniyaanii irratti yoo xiqqaate namoonni 456 yoo du'an 420 immoo eessa akka gahan hin beekamne jedhee jira. Akkasumas baatii hagayyaa keessa bidiruun 2 kibba xaaliyaanii iddoo addaa odola Laampeedusaa jedhamutti liqinfamuudhaan yoo xiqqaate namoonni 27 lubbuu dhabanii jiru. Ji'a adoolessaa keessa yoo xiqqaate godaantonnii fi baqattoonni 60 ta'an qarqara galaana Liibiyaa irratti bishaaniin kan liqinfaman yoo ta'u, irra caalan isaanii lammiilee Sudaan, Itoophiyaa fi Eertiraa ta'uu ibsamee jira. Walumaa galatti karaa seeraan alaa kana godaanuu jechuun carraa 50-50 kan qabate waan ta'eef lammiileen karaa kanaan godaanuu barbaadan miidhaan guddaan dhaqqabaa jira waan ta'eef itti yaaduun yookaan dursitanii itti yaaduun isinirraa eegama jechuudhaan dhaamee jira. Nutis akka miidiyaa kanaatti godaantota kanaan booda biyyarraa baqatuuf karoorfattan miidhaa lubbuu namaatirra dhaqqabaa jiru kana yaada keessa galchuun itti yaaduun isinirraa eegama isiniin jennee jirra. Oduu biyya alaatiin Itoophiyaatti imbaasiin Ameerikaa lammiilee Itoophiyaa viizaa turistiitiin da'uuf gara Ameerikaa deemaniif akeekkachiisa kennee jira. Akeekkachiisni kun akka jedhutti warri viizaa turistii qaban hedduun kaayyoo da'umsaaf gara Ameerikaa imalan mallaqa mootummaa kunuunsa fayyaa isaaniitiif akka fayyadaman ibsa. Imbaasichi akka jedhetti baasiin kun irra caalaa kaffaltoota gibira Ameerikaatti kan darbu yoo ta'u, kunis lammiilee irratti baasii guddaa akka fidu ibsee jira. Lammiileen haala kanaan gara biyyattii galan gara fuula duraatti haaromsa viizaa Ameerikaa yeroo gaafatan fudhatama argachuu dhiisuu akka danda'us hubachiisanii jiru. Kanaaf lammiileen Itoophiyaa viizaa turistiitiin gara US imaluuf yaadaa jiran kaayyoo dhugaa viizaa isaanii kabajuun gosa viizaa imala isaaniitiif mijatu akka iyyatan dhaamee jira. Ji'oota muraasa darban keessa mootummaan Ameerikaa nageenya biyyattii eeguuf sochii lammiilee biyyoota biroo daangessuuf tarkaanfiiwwan wal duraa duuban fudhachaa turee jira. Tarkaanfiiwwan gurguddoo fudhate keessaa seera haaraa ministeerri dhimma alaa Ameerikaa fulbaana 2025 irraa eegalee hojiirra oolche yoo ta'u, iyyannoo viizaa yeroo gabaabaa biyya iyyatan akkasumas lammummaa isaa keessatti akka dhayatu kan gaafatudha. Tarkaanfiin inni biraa sagantaa viizaa iyyattoota viizaa turistii B1 B2 qondaaltota qonsilaa US namoota dhufan viizaa turistiitiin gara biyyattii seenuuf mallaqa $5,000, $10,000 yookaan $15,000 deebifamuu danda'u gaafachuu danda'u jedhamee jira. Kunis kan deebi'u imaltichi haal duree turtii isaanii guutumatti yoo raawwate qofaadha. Amma safartuun kun lammiilee Maalaawii fi Zaambiyaa qofa irratti raawwatamaa jira. Kana malees mootummaan Ameerikaa kaffaltii qulqullina viizaa haaraa $250 iyyannoowwan viizaa yeroo gabaabaa irra caalaa isaaniif ni kennama jedhamee eegama. Kunis jalqaba baatii dhufu irraa eegalee ta'uun ni mala jedhamee jira. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduu namaaf qabadde kana hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin ka ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbii isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaan immoo hawwii kenna. Nagatti nu turaa.